Umbandi marteno nuuffalchaa manguddoon isin dura kaanee dhaabachuu kennaaf hiree arganne kanaan immoo dhaamsa gabaabduu qofa waliin dabarsuudhaaf manguddoon kenna jalqaba nuuffalchaa isiniin jenna. Uffaltii keessanitti aanee guyyaanii fi iddoon dhandhellee namni dhabnellee nama hiree eenyummaa kenna jaarraa Oromoo waliin beennettu hin beennetti handhuura bilisummaa hadda nuti afaan kenna waliin dubbanneetti wal argine kana warra immoo sodaata akka malee gadi ba'ee xayyaara Ingilizii warroota nutti duulan gubbaa harcaase san jecha. Kanaaf iddoon nuti dandhee qabne sun iddoo seena qabeettii waa hundaati. Tokko bakka sirni gadaa Oromoo itti wixinfame addunyaadhaaf fakkeenya ta'ee diimokiraasiin hadda ittiin bulaa jirtu kun irraa facaatee Oromoon tabboo addunyaa waa bu'uuresse Oromoo qofaaf miti. Sa'aasaawwanii dhiiraa kolmaa bineensa bosonaatiillee mirga uumaa achirraa ka mudaan qabne faca'ee jechaadha. Ammallee immoo bakka Oromoon tokkummaa isaatti lallabattee achirraa hiree kana geesse. Ammallee wanni isii adda godhu immoo bakka gootonni Oromoo hedduun isaanii hulaa gabrummaattiin cabsite diina ittiin warwaachifte jechaadha. Kanaaf ummanni keenya dhiiga isaan facaasantu ana keessaa bilbila si keessaa bilbila nama maraa keessaa bilbila jecha. Goota hedduutti hidhamnee jirra sirna dabreen keessatti mootummaan dhufan akaakillee sirna Hayila Sillaasee keessatti itti hidhamne sirna Dargii keessatti itti hidhamne sirna kana keessatti illee itti hidhamne. Nuti immoo jeneraalonni fi hayyoonni kalee sunniin gabrummaa dhaalchifna jedhanii itti cichanii nuun gahan. Nuti immoo ilmaan gabrummaa dhaalchisuu duun taane ilmaan bilisummaa bakkiin ga'udha. Hireen tun immoo bakkaan ga'uuf bu'uurri keenya kan nama kamiifu ka'een nuunuu saba kamiinuu min sirni gadaatiif manguddummaa kabajuun kenna wal kabajuuf wal dhaga'uun kenna yeroo walii caqabnee bakkeen ga'achuun nu barbaachisu ibidda ollaarraa fudhatu.